daawwattoota Raahel Tuubiitii fi Argannee Tuubii har'aka waf jaalalaa fi Hulanii Tuubiin na bira jiru kuni dhiidhan booda erga inni darbee akkanumatti bashannanne gadi baane isaanis kun na bira jiru isaanillee maqaa isaaniitiin kaasanii hanga ganda isaaniitti isin ibsuu danda'u amma karaa isaaniitti isin deebisaa jechuudha. tolega shama khawiyam tuta video jalatin tuta ilman romo hunda hum keesanu akasuma warutna manta muslima assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baga idal fitrati lisinge barabbi warra amatu walin somane walin ge rabbi no abu sinja atumanga ali channel khana arganetu yohan Raahel tu subscribe like share godun dagatina da video isin dawatu like godaf jajjabe sadal sinja nama arti oromo hojjechu dar yero durarati argame biyan baaqi kana fuga jajjabe sana sinja damsi nan sinif qabu kana kara bolani sinda wals assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kan sinda wajja jifan o Raahel tu o Argannee tu dawata jirtani arganne ngar kafani ga dawata kenya Raahel tu bi jirenya si khandabre yo kana mo kana ma khaysa jiracha jirtu kana rawayat jirenya wala magalati jirenya wan jamu raisi gafatu de maga khanafu ga jirenya ba akati ni beetani sinis hanga wanga ulfatu jirenya kana wa me ka khaysa ka dabuluna ma khanafu ga waye jirenya rati namni hubwa bayi me ka jiddu dawre chabe khufe bakame ka tilafaqa khanafu me khono Raahel tu wasti gafi sida bodu bema aye Raahel akam ayara me dura waye jirenya biyaan baaqee sasonteen kan biyya keenya keessa akkamitti turtee barumsaanoo waa hundaanuu akkamitti sadarkaa akkamii turtee daawwattoota keenya ibsa. Ani ka maqaan kiyya Raahel Ashannaafi Fiixaan jedhama. Dhaloonni kiyya Shawaadha. Shawaa Kibba Lixaati. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadarkaa lammaffaatitti mana barumsaa Tajii Aanaa Iluutittan baradhee ergan achi xumureen booda karaa godina Walisoo mana barumsa TVT Tullu Boolotittan baradhee isas kanan baradhee waggaa 3 achi ture waggaa 3 achi kanan ture level 4 dhaanan eebbifamee achi ba'ee ergan achi ba'ee hojii xiqqoo qacarrii ummataatiin baatii 9 nan dalagee innis natti ta'uu didee achinan sanaan boodammoo oduman taa'u hiriyyaan qabaan tureeyyuu biyyan jiru kana keessa hiriyyaa tiyya sanitti bilbile hiriyyaan tiyya ka agartani ka namni yeroo biyya hambaatii dhufu fuulli isaa hin diimataa yeroo baay'ee mana keessa waan taa'uuf deebisiitii immoo aduu waan hin agarree bakka namni jireenya isaa dhibbatti gaarii sitti fakkaataa jechuudha. Isarraan kan ka'een biyya kana dhufeeni gizeen biyya kanas wanti namuu dadillee baay'een hin jiru garuu gizeen biyyatti baradhee erganee eebbifameen booda yaa'anii gizee baayindarii fi matseetii kana qopheessinu jechuudha. Yeroo san mudannoo guddaa hangana hin jenne hanga dhibeerra ga'utti kan na mudatee turan innis maal seetee yeroo ni baradhu maallaqa guuraa turreeyyuu maallaqa mana barumsaa kan eebbaa jechuudha. Maallaqi suni maallaqa guuraa nama tokkorra birrii 280 guuraa nu nama afurii dhalaa takka dhiira 2 barattootas leenjisaa tokkoo fi leenjitoota 4 jechuudha nu wajjin isaan keessaa maallaqa qabduun ture yeroo maallaqa qabu sana wanta si ajaa'ibu keessaa wanta inni irraafanne keessaa garuu wanta akkasiin man itti deebi'anii amma maallaqan qabaa maallaqa kana guyyaa dhuma eebbaa ga'uudha ogeenyu maallaqa 8,000 fi qarshii wayitii turreera baasee akkan baasuuf natti kennan barreessanii jechuudha. Gaafa san barreessanii natti kennan sana maallaqa qabduudha. Sila ragaa teessisee san akka keetiif akka kiyya kanatti ragaa tokko teessisee nama sanii maallaqa kennuun qabuyyuu nama deemee matseetii san baasu maala godharaan birrii hanga kanaa birrii 8,000 wayii jechuun yeroo sanitti mana bitaa jechuudha. Yaa'anii naannoo 2,300 kee ani zim jedhee mucaatti sii kennaa mucichi anuma biraa fuudhee Finfinneetti qajeelaa mucicha waan taateen tuqanii mucicha birrii kanarraa fudhatu birrii saniif itti gaafatamtuun eenyudha ana isa tokkoffaa ragaan qabu wanta si ajaa'ibu keessa maal goonaree mucichi ani dubara itti kenne bakka mucaan asiinarra nakaadee kara manaa galuu isaati anis hidhaa galee taa'uu kiyyeedhe keessa kiyyas nama hansiisne halkanii guyyaa aduma cinqamu mucichi barii lammataa naa dhufe mucaan dhufee maal godharee hin deeme mana barumsaa deeme ishiin natti kennitee jirti ana harka hattuu fudhate Finfinnee keessatti sa'aatii mucaan dhugaa jirtu dubbatee dhugaa jirtu mucaan naa dubbate
amma achiin sa'aatii waliin telefoona isaa wajjiniin maallaqni kun ni fudhatamee deemee dhufee harka kennate gaafa sanitti gaafatamaan diinii mana barumsaa keenya fuudhee iddoo wanno waajjira poolisii geeche waajjira poolisii yoo geechu mucaan ishii irraa fuudheedhe anan hidhaa galu anan abaasee ofii isaatii galee yaadannoon inni irraa fanne keessaa akkanan na qunnamee jechuudha. Waan hedduu biraa nama mul'isu waan haalaan bareedaa ta'e. Egaa namni ammaan tana akkuma beektan wanni akkanaa kun yoo si qunnamee akka mataa fayyaatti yoo na qunnamee namuma akkam onni isaarraa jabina qabu yookaan ammoo sammuu isaatirraa jabina qabuutu waan kana ati hidhamini anaatu hidhamaa jee dhugaa dubbatan amma namni ammaan tana afaan tokko yoo ta'e malee namni irra hedduun namaa dhugaa dubbachuudhaan kanaafuu yeroo san keessatti maallaqa badisan ana argaa fudhadheetiin jira arganneerra egaa ana argaa garuu hattuutu fudhatee ana argaa jedhee dhugaa jirtu dubbatee isii silaa hidhamuu deemu hidharraa baasee waan namaa ajaa'ibsiisu hayyee gaamee erga biyya ambaa kana dhufte yoo wanni akkanaa yookaan ammoo wanni biraa dabalata wanni jiru yoo jiraate fakkeenyaaf dubartiin keenya mana arabaa keessatti waan adda addaa qunnamtii iddoo jiruttis waan adda addaa qunnamee jiramoo nagaan jiraachuu moo mee maal keessa ani karabba galatoomuu waaqayyoof galata guddaan galcha yoomiyyuu galatan hangan hin jenneen qaba maaliifin mana dalagaa keessatti dararamee beeku manni nani dhaqullee mana gaariidha akka carraa ta'e jechuudha maaliifin namoota chaanaala kiyya kana hordofaniif kanaaf ani kana nawuuf gaariidha jechuun kiyya akka namoonni biyya arabaa dhufaniitiin garuu akka carraa ta'e anaaf gaariidha biyya arabaa guyyaa tokko itti gaddeen beeku jechuudha maaliifin mana gaarii na dhaqqabaa dalagaa gaarii garuu isarraan yeroon dura dhufu qilleessaa natti mijaa'uu didee biyya ho'aa na dhaqqabee na dhukkube amma baatii ja'a kana sirriitti na dhukkuba maatii kiyyatti hin himne maatii kiyyatti hoonime maatiin kiyya hassaaban na jalaa du'u agarti kan namni fagoo yaadan amma kana hundumaatti himu garuu yeroo baay'ee haati kiyyaa fi abbaan kiyya maalinni eduu baqa manaa masii agarra maaliifin agarte haati kee oduu sibiran jiraati wannaati taatu san agarte uumaman kennaa kun kennaa rabbiitii muti jechuudha haadholeedha yeroo akkasumaan jira san guutuu warra kiyya kana guutuu nama hundaanuu ani nagaadhan jira garuu baay'ee na dhukkube yookiin du'u yookiin jiraachuu jira jechuudha baay'ee na dhukkuba kanaafuu kan mabichaan na qunname isaayyuu nama gaariidha mana yaalaa na geessanii qoricha naa kennanii kana dabarsee isarraanis kunoo har'ammoo rabbiin haa galatoomu har'a kun yeroo kooronaatti irra geenyee gizoon biyya kiyyatti nan gala jedhee haalli naa mijaa'ee nan gala jedhu kooroonaan dhufee kanaafuu rabbiin ka daawwattootni kiyyas hundumti keessan rabbiin maatii keetiin si haa ga'u naan jedhaadha biyya ormaa keessaan amma waggaa ja'a keessatti haadha abbaa kiyya nagarree dhiimoodhaan wal agarraa bilbila daareektii malee maatiin kiyya na argeen beeku anillee waggaa ja'a kunoo waggaa ja'a jechuun umurii waggaa ja'a umurii dhufa irratti dabalu jechuun jaartii guddoo nama jabaa ta'e maatii keetiin rabbi nagaan si haa galchu naan jedhaadha wof jaalalaati sarraasitti kan dhufee nu gaafachaa jiruu fi kuulanii tuubii baay'een galateeffadhaa chaanaala isaanii chaanaala kiyyas argannee tuubii raahel tuubii fi kuulanii tuubii wof jaalala kanaafuu like subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu akka ni raffannee bakka jirtan hundumattuu nageenyi jaalalli isin haa baay'atu amma kaakara kuulaniitii fi wof jaalalaatitti isin dabarsaa isaan yaada kennanii kara xumuraatitti deemnaa. Egaa akkasii mee kuulaniitu ati hoo jireenyi biyya ambaa keessatti wanni qunname yookaan ammoo wanni sitti tolee jireenyi biyya ambaa keessa akkam haala akkamiin jiraachuu jirta? Gaafii na gaafachuu keetii hedduu godhatu jira naafate jireenya biyya ormaa keessatti jireenya biyya ormaa keessa jiraattu waa hedduudha agarta waa hedduudha qunnamta waa hedduu keessa dabarta akkas ta'ee garuu an jireenya nama jiraadhu kana keessa alhamdulillah jireenya badaa waliin na qunnamee hin jiru jireenya gaariin jiraachuu jira garuu namoota tokko wanni hin dhaamu barbaadu gamanaan ilmi namaa tokko namni yoomiyyuu taanaan rakkoo fi bal'ina keessaas ni dabra waan bal'ina ja'an kun ni dhufaas ni dabraasi saniifuu yeroo ammaan tanaa keessatti harkannees jettanii waliin ka'ina biyya namaa keessa warri jiru hunduutu nuti wal qixa akkasumas hunduu mure nuti harkannus dhabnus maaliif biyya teenyarra waan hin jirreef waan takka ta'e nuti mul'atu yaabboleen kiyya saniifaa wanni jechuu barbaadu jireenyi kun hanga xiqqaa kana qabna jettanii hin boonina harkanni jettanii xiqqishoo ifirraa wanni hin jeeyina hanquma qiyaasa keessanii deemaan isin hin jaa hangama kiyyaan akkanaan jaa garuu harkadhus dhabus ana biratti waan takka ta'e natti hin mul'atu maaliif jennaan qabeenya jechuun fiixeessa amma dhufa amma dabraa jechuudha saniifuu
an jireenyaan biyya ormaa keessa jiraatu jiru kana keessatti waan takka alhamdulillah wanni na qunnamee hin jiru alhamdulillah dalagaa taanaanis biyya arabaa mana arabaa keessattis eegaan kara chaanaalaa deebi'ee yuutuub banadhee yuutuub irrattis alhamdulillah waan gaggaariin haala gaariin hawlaata baan dabarsee haala gaarii irra jira yoo ganaa na qunnamte hin beeku malee alhamdulillah wanni na qunnamte tokkollee hin jiru an ifis nin galateeffadha warra qiyyaas nin galateeffadha namu hundaa warraan galateeffadha hedduun qabaa jechuudha maaliif jennaan yaani an ifitti amanummaadhaan ifitti amanimmaadhaan nama ifitti amanatee iftee jiraachuun fedha yaani akkana akkasi jee if quuxeessee takka immoo if wanni godhee jiraachuu hin fedhu nama iftantee iftee jiraachuu fedhu saniifu akka hawwii teetii akka niyyaa teetii rabbi si yaa godhu jaati du'aayinaa godhaanis ni hinja akkana. akkasi akka niyyaa teetii rabbi si yaa godhu sin jenna dalagaa hawwiyootaa fi daawwattoota keenya hanga ammaan tana boladii fi argannee isiniif dhiyeessine ani garuu kan hin jedhu akka jireenya biyya ambaa keessatti yookaan warri biyya ambaa keessa jirtan akka biyya ambaa keessatti umrii teessanii finne warri immoo biyya jirtan gama biyya ambaa akka hin dhufne isinii dhaaman kun yookaan immoo inni jireenya bareedaa keessa jiraatee kana nuuf dabarsaa jechuu kiyya osoo hin ta'in ani jireenyi biyya ambaa kun hedduu natti tolee osoo hin ta'in ammaaf sababni koronaadhaa naannoo tokkollee deemuu hin dandeessu kara tokkollee bahuu hin dandeessu asirraa gama alaa bahuu hin dandeessu alarraa mana biyya kana seenuu hin dandeessu waan ta'eef kanaafuu arra warrootni biyya ambaa keessa jiran hundi isaaniitu itti dhagahamaa jira maaliif osoo biyya keenya jiraannee jaanii waan hedduuf namatti dhagahamaa ture waan ta'eef kanaafuu an dhaamsuun isiniif dhaamu akka nama tokkotti kanaan duraas kanaan boodaas warri biyyatti galumaaf ta'a garuu warri biyya jirtan biyya teessanirraa akka hin baane biyya keessanirraa akka hin baane nuti illeen biyya keenyatti deebinee isinii waliin qabsoo taatus jireenya gara barbaanne isinii waliin qooddannee jireenya kana fuula duratti oofuudhaaf qophiidha inshaallah kanaaf akka nagayaan biyya keenyatti galu du'aa inni godhaadhaan isin jaa kanaafuu galatoomaadhaan isin jaa hanga viidiyoo biraatiin isinitti deebinutti arganneen waan isiniif dabarsitu salaamtaa isinii godhee xumura viidiyoo. Egaa daawwattoota keenya nu bichaaf osoo hin ta'in biyyoota biraatittis fakkeenyaaf beetii fi beeruuti irratti baay'ee kan rakkatantu jiru uummanni keenya ijoolleen keenya isaaniifillee du'aayee akka gootan waaqayyoon jireenya isaanii haa kennu biyya isaaniitti isaan haa galchu jettanii bakka jirtan hundumattuu akkasiin amantii hundaan musliimnis amantii isaaniitis kiristaannis amantii dhuma isaatiin akkasumatti du'aayee godhee fi biyyatti akka nama nu galchu yaa taanuun hundumaa rabbiin biyya keenya nu haa ga'uun jedha bakka jirtan hundumattuu nageenya isiniif haa baay'atu laayik sabskiraayib gochuu akka hin irraanfanne chaanaalota keenya sadeenuu fayyaan isinii dhaama galatooma sagantaan kiyya kanarratti xumure sagantaa biraatiin hanga isinii deebi'utti nagaan na turaadha fayyaa ta'a.